Hageessu salaamtaan jaalalaa onneerraa buqqaate bakkuma jirtutti qilleensarraan isin hageessu isiniin jenna. Hordoftoota sagantaa ichima jaalalaa. Sagantaan ichima jaalalaa kan guyyaa irraan tanaagaa akkuma beekamu xalayaalee garagaraa tan isin biraa gama keenya dhufte gama keessan deebisuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Qopheessaan sagantaa Sharmaarkii Adam Leessaan Iskandar Alijii kaameraa maanii keenya Heenokii wajjin bakka takkaa ta'uudhaan dhufnee jirra. Isinis hanga dhuma sagantaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Sagantaa ichima jaalalaa. Sagantaan ichima jaalalaa kan guyyaa arraan tanaatis xalayaalee hedduu dhagaa kan of keessaa qabu. Akkuma dura isiniif ibsuuf iyyaallattii jechuu keenya xalayaa jalqabaa takka amma gama keessan geessanaatii isinis nu hordofame. Xalayaan dura nu geesse dubbisuudhaaniin jalqaba. Hunda dura jaalalaan siif qabu siif ibsaatiin yaada kiyya kaniin if keessatti ukkaamsee jiruun ifa baasee dubbachuu barbaada. Ani maqaan kiyya Kanaadaa fi abbaan kiyya naaf baasan ibsaa Umar. Yeroon ta'u qoosaan kiyya garuu damshoodha. Ani ibsaan raddaatii yookiin gargaaraa shufeeraa kan konkolaataa dirree dhawaadhaa fi harar idduu hojjetu hoggaaniif hin ta'u eegaan hojii tanatti seeneen booda waanuma na mudateen ibsuu barbaadeeti. Xalayaa tanaas daldaltuu jimaa tanaa wadaa irraa jimaa bittee gara magaalaa dirree dhawaadhaa gurguruudhaaf deemtu tan maqaan siidhaa eebii jettuufin barreessuu barbaada. Eebiin ganama gara hojii bobba'uudhaaf mannaariyaa subiidhaan dhuftee nutis yeroo sanigaa kan nama guuttannee karaa harar baanu. Guyyaa tokko akka tasaatti meeshaalee iddila takka qabattee karaa konkolaataa keenyaa dhufaatii kan turte. Konkolaataa keenya dhufte anis meeshaa isii kana harkaa fuudheetiin konkolaataarra ol baasee fi kan hin ture. Isinis afaan yookaan immoo jecha bareedaa takkaan obboleessa kiyya galatoomi naan jette. Sagalee bareedduu takkaan onneedhaas dhaana goote. Haasoo bareedaa mirqaana qabuun amna gabaabsachaadhaa hangaan noolii namarraa guuruu irraanfadhu takkatti jechuu kiyya. Isinis yeroo seennaa awwadaa dhihaannu ibsaa ati hedduu nama gaariidha. Hulii isinii wajjiniin deemaa hayaa bilbila keetiis naaf kenni wal quba qabaanna naan jette. Anis hedduudhaan gammade. Sambooda waliif bilbilaa maammila yeroo hundaati kan taane hedduu walit dhihaachaa wal gaggaafachuudhaas eegalleetii kan turre. Garuu dhiyeenya kana kunoo torbaan lama guutuu bobbaasii dhiistee garam akka gortee liphiisii arkachuu hin dandeenye. Bilbilli isiitiis hin dalagu. Irra deddeebisee iyyaaluus cufaadha. Yookaan immoo afaan Ingiliffaadhaatiin switch off tan jettu sanigaa taniin qooqa kiyyaan dhaga'aa turedha. An sababa isiitiin hisaaba warra makiinaatu sirritti galchutti hin jiru. Galgalaa sirriiban qabu. Bobbaatiyyaas yeroon fedhaniin deema fedhuus ciiseetiin oola. Dhaamsa kiyya kana hoggaanii fi dhageesse yookaan immoo hoggaanii fi agarte akkanaaf bilbiltee qalbii tiyyatan cabxee naaf deebistee jaartuun si dhaammadha. Ana ibsaa damshoo daldaltuu jimaadhaa baadhaaf jeeti jira. Ibsaa yookaan damshoo xalayaatii nutis qilleensarra siif oolchineeti jira.
xalayaan itti aantu ammaas tan adinaan kaliifaadhaa Direewaa lagaarreerraa haadha mana isaa tan hedduu jaalatu falmattuu Abdallaa tan achuma lagaarreetti argamtuuf jaalala isaa bifa walaloodhaatiin ibseetii jira. Walaloon isaatiis akkaneetti. Ani keetii ijaanis ni ilaalaa funyaanis si fuunfataa afaan kiyyaa sogguu waa'ee kee dubbataa harkaan si qabadhuus onneen na rifataa sayoom onnee qofa qaamaan na hollataa yoon si wajjin deemus umriin naaf dheerataa umrii tiyya guutuu yooniin sumaaf kenne sumaaf yooniin bale jaalalatee ibsuuf galata kee siif galchuuf xalayaan naan fuutu yeroon illeen naaf hin geessu yaa haadha mana kiyyaa umrii si haa dheereessu lameen wal jaalatu rabbiin waliif haadhiisu je'eetika jaalala haadha mana isaatiif qabu adinaan kaliifaadhaa gabaabsee lagaarreerraa nuuf ergeetii jira. Nutis walaloo isaa haadha mana isaa falmattuu Abdallaa tan hedduu jaalatu haadha ilmoo isiidhaatiif dhaamsa dabarsinee jirra adinaan keenya. Hirriba sireedhaa akkani tolchiti jannata addunyaa keessa na bulchiti wayyaa gaarishoo ootiyyaa gammachiiftu lubbuu hubbiitiyya ati if duraa si dhabnaan qalbiin namaaraatti markabtoo xalayaan itti aantu ammaas bilillee ogeessoo tan calanqootti argamtuuf kan barreesse jaalallee isiidhaa sabuu saarisan bishooftuurraayi. Xalayaanis akkaneetti. Jaalallee tiyya ta'u warri isii na jalaa fudhatee narraa fageesseef haa geessu jechaatiin dhaamsa kiyya jalqaba. Bilillee tiyya warri isii sababa kiyyaan iddoo duraan itti barachaa turte iddoo jaalalti teenya itti haa baqaatte. Kaarra milleerraa gara ona meettaatti si ergan. Anis jaalala sii onnetti qabadheetiin waggaa 2 guutuu iddaan fagaannuus yeroo dila takka qalbiidhaan si biraa akkaan jiru atuu ni beekama. Amma garuu sababa barumsaatiin gara Finfinnee deemeetiin jira. Garaan kiyya sirraa fagaatee deemuu ni dadhabe. Mashaqqaa dila kana waan hin dadhabee jiruuf si wajjin jiraachuudhaan fadhaama. Yaa aktivistii onneetiyyaa anis jaalachuun kiyya anaaf jireenya jaalalaa ana na eegalchiiftee yaa bililleetiyya jaalalatee akkam jee yooniin siif ibsee mee narraa gammadda jaalaltitee dhugaa akka imimmaan keetiin deeggartee kan anaaf jecha waan hin qabne hunda asirra kaayanii maqaa hin qabne siif moggaasan ture. Atis dila kana keessa dabartee dubbii jaan hunda moggotti darbitee na filachuun kee daran akkaan si jaaladhu kan na godhe keessaayi. Kana boodam narraa hin fagaatin wanni sirraa na fageessuus tokkolleen hin jiru. Anaaf ati guyyaa baallanne kan hawwiin qabnu san abshir ni guuttanna waan takkallee narraa hin yaadin yaa bililleetiyya yookaan immoo biiftuu tiyya jeetiin xalayaa tiyya xumura. Bilillee ogeessoo tan ammaan tana calanqootti argamtuuf sabuu saarisan bishooftuurraa kan barnootaaf Finfinneetti argamu. Xalayaa siif dubbisneetii jirra.
Hageessuu salaamtaan ilma keetii iddoo jirtutti qilleensarraan si hageessu yaa haadha tiyya tan na deeyse jeetiin xalayaa tiyya siif dubbisuu jalqabe. Yaa haadha tiyya akkaminnaa jirta? Ani ilmi kee nagayaan siif qaba. Haalli jireenyaa kan barnootaa sirraa na fageessuus yeroo hunda iyyaanni kiyyaa si bira. Ati anaaf jiraachuu qoftiin naaf gahaadha. Galata kee kan na deeysee na guddisuudhaaf keessa baate maaliin ibsa laata? Rakkoo fi balloo hunda gaachana naaf taati na guddiste. Silaa ati har'a jiraachuu baattee bineensillee na nyaata ture. Yaa haadha tiyya rooba, aduu, oowwa, qorra osoo hin jeeyin na barsiisuudhaaf jecha akka namni hin taane hunda ta'eetiin asiin na geesseetii jirta. Baradhee akkaan iddoo guddoo ga'uuf akkaan bakka guddaa ga'uuf danda'uuf hedduudha narratti dadhabde. Gorsi ati na gorsaa turte san yeroo ammaatti na fayyadeetii jira. Yaa haadha too qaalii guddisa kiyyaaf bifa kee kan ilillii irra bareedu san narratti fixattee firii kiyyaa harkuudhaaf hawwiin ati qabdu akka galma naaf geessus abdii guutuudhaan na eeggachaati kan jirtu. Anis hawwii teesiif guutuudhaan barnoota kiyya cimeetiin barachuu jira. Rakkoo tee, cinqii tee, dhukkuba kee rabbiin nan garsiisin hangaan jireenya bareedaa keessatti caayaa teenya waliin teenyu umrii si haa dheereessu iyyaa haadha tiyya. Madaa namuumaa bu'ura eenyummaa koo hafuurri kee kootii ati naaf ayyootoo lafee keetu utubee dhaabe bar qaama koo foon kiyyaas keetirraa hicite barbeeki haadhatoo. Mee maaliin siif ta'a? Gatii kee maaltu baasa? Mee akkam teetiin gaarummaa kee dubbisa? Akka garaa kiyyaa danda'uu osooniif hin tahe umrii kiyyarraa muree kan keetis siif ide akka garaa ifii hin arkatan malee ani du'ee ati jiraattaa bar osoo umrii siif dabalee. Mee maaliin siif ta'a? Gatii kee maaltu baasa? Mee akkam teetiin gaarummaa kee dubbisa? Akka garaa kiyyaa danda'a osoo ta'e umrii kiyyarraa muree kan keetti siif ide akka garaa ifii hin arkatan malee ani du'ee ati jiraattaa bara hoosii dabalee je'eeti gaa xalayaasaa kan golabe barataa Mahammad Hamdaa yuunivarsiitii Walloorraa haadha isaa dharroo bokeetiif godina Arsii aanaa gololchaa ganda minneetti tan argamtuufi qabu rabbii guddaa akka ta'e hubachuudha qabna. Jaalalti teenya tan waggaa dheeraa wajjin dabarsinee amma na fakkaatti. Ati na baqattee fagaattus dhumti jaalala teenyaa akkana ta'uun isiidhaa hedduu namiiteeti jirti. Maaliin godha duuba? Namni hedduun hiree nama jaalatu wajjin jiraachuu kan harkatu hanga xiqqaa takka waan ta'eef. Ati garuu dila dabarsine mataan naanneeffattee duwida naggaltaan seene. Hanga ati irraanfatte kana an daqiiqaa takkaafillee irraanfadheen beeku. Si malee hangaan qabrii seenuu singanu jechinaan jechaa turte hulii nama akkaan hin amanne waan na godhe. Waa hundaafuu yeroolee jaalalaa tan mana tokko keessatti habbuuqqachaa baane yommuu hin dagadhu. Akka fedhan mataa ifii irraa hin harkatan jechuun san dhugaadha. Kana waan ta'eef an numaan obsa. Atis gufuu fi gufaatiin takkallee sin qunnamin nagayaan naaf jiraadhu. Xumura irrattis namuu waan facaase murata. Tanaas quba qabaadhu nageettiin siin ja'a. Taajuu Finfinneerraa haadha manasaa tan mi'eessoo ganda duwwaa takkaatti argamtuuf naaf dhaqqabsiisaa jee jira. Nutis haadha mana isaa tan mi'eessoo ganda duwwaa takkaatti argamtuuf dabarsineeti jirra. Taajuu Finfinneerraa.
xalayaanichi aantu ammaas Muusaa Roondii godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa xalayaa tanaas jaalallee tiyya tan turte Madiinaa Abraayim naaf dhaqqabaa jira. Madiinaa Abraayim anaa fi Madiinaan tiyyaa waggaa hedduu jaalaa wajjin turre. Garuu sababa cimaa ta'een addaan bahuudha kan mudanne. Isiin garuu na dagattus aan takkaa isii dagadhee hin beeku. Jaalala teenya bareedduu san yaadaa jireenya golgolaa keessa jiraachuu itti fufeetiin jira. Yeroolee ati naaf bilbiltuu hedduudhaan gammada. Bilbila keetiis qooqa isaa ol kaafadheetiin akka nama na bira jiruu if fakkeessaa qooqa keetiin sabbaru jira. Yaa Madiinaa tiyya dhaamsa kina hoggaaniif agarte na qunname achuma bakkaanan itti erge xalayaa tana sagantaa Direwood tanichuma jaalalaattas xalayaa ta'e naa ergiiti iddoo ati jirtu na beeksisi. Yaa bareedduu tiyya aansi malee jiraachuu hin danda'u. Eegaa cinarraa fagaattee jireenya golgolaatiif na kennite asa qonqoos nyaachutti hin jiru furdaa duraan beeytu sanii miti aansirraa huqqadheetiin jira siin jaaga. Muusaa Roondii godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa xalayaa tana nuuf ergeeti jira. Jaalallee isaa tan turte tan ammaan tan addaan fagaatanii argamaniif Madiinaa Abraayimiif naa dhaqqabaa jira. Nutis xalayaa isaa dhaqqabneetiif jirra. Ani maqaan kiyya IM naan jaala jiraataa magaalaa Harar. Dhalootaan garuu magaalaa Ciroo ta'us barnootaaf jee gaangara Harar dhufe waggaa 7 lakkoofsiseetiin jira. Barnootaas xumuree amma hojii jalqabeetiin jira. Kanaas magaalaa Harar keessa firaa fi maatii waaniin hin qabneef mana namaa kireeffadheetiin jiraata. Jaalalti baanan tun akkuma feetee nama gootiin san dhugaadha. Akkanaas sababa malee kaniin jee hin seena. Manaan an kireeffadhee galu san intala dubraa qacalee tan amma na harka na arkaa na laalaa na nyaadhaa jettu takkaatu maatii isii wajjin jiraata. Isiin tun barattuu yeroo taatu kan barattus ganama qofa. Anis akka nasiibaatti hojiin tiyya ganama qofa. Sa'a boodaa yeroo mana oollu mana keenya fuula dura wali garagalee waan jiruuf wal arguu ni dandeenya. Namni mana san jiruu fi kan na bira jiru isiin tun oflaa fi taphee isiitiin mooraa keessatti tan beekamtuudha. Guyyaas suuta na bira dhuftee mana sirraa haaruu naan jetteeti mana kiyya narraa harti. Warra isiidhaa qeeqaan ifirraa eegaa waan akka huccuu dhiyaatis narraa ni miici. Narraayis ni dhiiti. Hedduu dhagaa tan garaa na seente. Akkaan iyyaanneen onnee tiyya na hatte. Nadhiheenya isiidhaa yeroon arkee obboleettii tiyya na fakkaatti. Yeroon narraa hartee narraa dhiixu ammaas kaniin haadha manaa fuudhee galfadhee na fakkaatti. Lamaan kanaatu narratti faraqaa wal dabraa na darara. Isii tanaatudha. Tan laalanii quufanii miti. Isiin jechuu kiyya. Osoon an akkanatti isii kajeeluu kabraa dhufee akka isii tana na jalaa fuudhufaan yaada. Yeroon gaafii jaalaa isiif dhiyeessee maaluma naan jettiin ammaas cinqii biraa na fidde. Akkana keessaan jira gaafunu ammaa yeroon xalayaa isiniif barreessu fuula kiyya dura teesseeti na laalu jirti. Yookaan immoo barreessuu dadhabeetiin jira firraa hin goolabajee xalayaasaa goolabeeti jira gaa. IM magaalaa Hararirraa koflaa xalayaasaa goolabeeti jira. Nutis xalayaa isaa akka isiin beektuuf tamana isaanii irraa kireeffate bareedduun na nyaadha ittisaniif xalayaa nutis dabarsineeti jirra.
xalayaan teenya tan itti aantu ammaas dhaamsa koo qilleensarra naaf oolchaa yoo yeroo qabaattanii nuun jetti gaa kadiyyaa Husseenaa Saawudii Arabiyaarraa xalayaa tanaas haadha isii tan hedduu jaalattu tan Arsii Bahaa aanaa xiichootti argamtu Shamshiyaa Qasoodhaatiif naaf dhaqqabaa jetteetis jirti. Ani intaltite waayyaanni keenya godhe malee fayyaa guutuudhaan qaba. Ati hoo akkam jirta? Yaa haadha tiyya. An sirraa fagaadhus guyyaa tokko dhufee ijaan si ilaalee yaada kee hunda akkaan sii guutuu abdiidhaan qaba. Yaa deeysee too. Yeroo hunda yeroon an bilbilaan sii bilbilu yaa yoo tiyya. Maaliif akkana garaa na jabaattee narraa fagaatta yeroo ati naan jettu garaadhaan if dadhaba. Jecha keessaniif dura qabaa hojii mana namaa keessa taa'ee hojjechuudhaas dadhabeetiin jira. Yaa haadha tiyya. Rabbiin umrii si haa dheeressu. Yeroo gabaabduu keessatti fedhii teessii guutuudhaaf an intaltite si bira niin dhufa jee karooraan lafaa qaba. Mee ati du'aa'uma teetiin na cinaa jiraadhuun siin ja'a. Yeroo muraasa booda Rabbii wajjin si bira dhufeetiin gaaddisa takka akka wajjin teenyu abdiidhaan qaba. Yaa ummaa tiyya. Hanga ijaan wal agarrutti fayyaa guutuu siif haa kennu niin dhufa an intaltite jeetiin xalayaa tiyya golaba. Haadha tiyya tan Arsii Bahaa aanaa xiichootti argamtu Shamshiyaa Qasoodhaatiif ana Husseenaadha intalatee Saawudii Arabiyaarraa. Yaa haadha teessee jiidha saagan baattee baroorra jira addunyaa naaf jecha agartee namummaa si dabartee ayyoontu anaaf uffatamtee namummaa si dabartee ayyoontu anaaf uffatamtee akka kee kan naaf ta'u lamuu hin argadhu. Rabbumaatti noobsa garaas na dhabadhu osoo dur jiraadhee dhufee si yoo harsaa gaaruma lan godha cinaan na bochiisa. Salamtaan jaalalaa tan onneerraa buqqaate qilleensarraa si haa geessuun siin ja'a. An abbaa mana keetii kan ammaan tana sirraa fagaatee Ameerikaatti argamu Farahan Yusuf. xalayaa tiyya tanaas haadha mana kiyyaa tan dirree dhawaa malkaa jabdutti argamtu Hoodan Osmaaniif akkam naa jirta yaa haadha mana kiyyaa qaalii. Anaa fi atiin waggaa dheertuu dura gara biyyaatti eegaan dhufeen booda kan jaalalaan walitti hidhamne mana haadha mana kiyyaatii wajjin. Haadha mana kiyyaa taniin amma fuudhee manatti galfadhe kan isii wajjin wal agarreechuu kiyya yeroo dheertuu booda biyya alaarra eegaan biyya keessa dhufe jechuu kiyya. Kana maleessa jaalala isii kana if dura qabaa isii yaadaan guutamee biyya namaa keessatti iddaa darkaa'uttiin jira an Faraha. Kana maleessa isiin tun jaalala isiin qabdu kabajaa isiin qabduu fi ammas daran nama ibaadaa ta'uun isiidha. An Farahan akkaan isiidhaaf jilbiifadhu kan na godhe guddaan waan isiin qabdu kana. Kana maleessa jaalala warri keenya guutuun isiidhaaf qabu hoggaan laalu isiin tun jaalala warra kiyya ammoo isiidhaa hedduudha ajaa'iba natti. Isiin tun nama hedduu wajjin dandeettii walii galuudhaa waan qabduuf isiin haadha warraa ta'uu kiyyatti an hedduudhaan boona. Yaa qashtii tiyya ani Farahan kee fayyaa guutuu waaniin siif qabuufa ati waan takkallee innarraa hin yaadiniin sii daama. Qaamaa qalbiin tiyya si faana jirti. Yoomuu akkaan si jaaladhu naaf beeki. Yeroo dhiyootti waaniin dhufuufa if qopheessiitii na eegi. Yeroo gaariidhaan sii fa'u. Nama gaarii akka taates if beeki. Garuu wanni xumura irratti siif dhaamuu barbaadu dhiyeenya kana manaamatti na cinqitee jirtaa naan jettee ture dhiyeenya kana. Anis yaa bareedduu tiyya si daran siifin mujeetiin if qabe malee akkaan manaaman na dararu jirtu if beekiin siin ja'a. Kanaafuu akka Oromoon baamtu wal feetiin yookaan immoo wal fakkaattiin wal barbaaddii wanni jaamusan Farahanii fi Hoodaniif waan uumamee fakkaata.
xalayaatiyyaas xumureetiin jira. Farahaan Yusuf Ameerikaarraa haadha mana isaa tan hedduu jaalatu dirree dhawaa malkaa jabduutti tan argamtu xalayaa isaa nuu barreesseeti jira. Nutis Farahaan keenyaaf xalayaa isaa dabarsinee jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya xalayaan teeysan tan Duwwaa 91357 takka irratti gara teelegiraama keenyaatiin nuuf ergitan hedduu dhagaa. San keessaa walitti qaqqabannee gama keessan kan geessaa turre xumura bira dhiyaanneeti jira. Qaasim Muusaa Osloorraa Ifraa Ahmad tan Baroodaatti argamtuuf waan hin siin geessan kan hin miiseejiidhaan siif ergisan laali. Atis naaf deebisi. Aniddoon duraan jiru haati beektu sanirraa deemeetiin jira yaa iswiitiyya. Yaa mangistiitiyya akkaan achirraa deeme beeki waan hin sii barreessisan bakka itti godhiin siin jaa quba qabaaddu haniitiyya. Qaasim Muusaa Osloorraa Ifraa Ahmad tan Baroodaatti argamtuuf dhaamee jira. Najaa Usmaan Kombolchaa Araddaa Bilisummaarraa. Ibsaa Abdii kan Finqilleetti argamuuf yaa ibsaa kiyya ati kana amala kee wallaaleetiin jira sababa ati akkanatti nattaatu beekuudhaan fada yeroo iddoo deddeebisee si gaafadhuus garuu deebisaa naa deebisuu hin dandeenye amala fokkotaa akkanaaf irraa dhiisiiti tabiraaf irraa dhiisii anumaas si baasaa siin jettidha. Najaa Usmaan Kombolchaa Araddaa Bilisummaarraa ibsaa Abdii kan Finqilleetti argamuuf gaggabaabsitee barreessitee jirti. Kana malees አንድነት ዋቅ ጅራ ገደብ አሳሳራ ሶለኒ ብራተን አሰለtti argamtu siin jaaladha hanga lubbuun narraa baatu takkatti ifidui isii jiraachisuun anjaan nin jiraadhaa siin jaaga soolanii birraa tan asallatti argamtuuf አንድነት ዋቅ ጅራ kan gadab asaasaatti argamu isiidhaaf barreessee jira አንድነት nutis itti dhaamnee jirra soolaniidhaan xalayaa jechuudha. Munaa Qamar Kaanaadaarraa Indisaar Abdii Hirnam Husseenaa Bakar Kombolcharraa Aarif Qaasim Jijjigarra Faayoo Xaayir Direedawaa Bilaalirraa Muntahaa Abbaas Awustiraaliyaarraa Ifraa Muusaa Kaanaadaarraa Yaayaa Bashirra achuma Kaanaadaarraa Biiftuu Aliyyiitis achuma Kaanaadaarraa Muntahaa Idrisa Fadis Bokorraa Ibsaa Qamar Yuuyaa Ibsaa Qamar Yuuyaa Asallarraa Muhammad Ahmad Jimmarraa yaada nuuf kennitaniif guddisneetii isin galateeffanna. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan ichima jaalalaa kan yeroo jalqabaatiif istuudiyoo keessaa baanee magaalaa keessatti waraabuu jirru tana fakkaatti. Torbaan xalayaa wal fakkaattuu biraatiin kan walitti dachaanu taa'ee jechuudha. Xalayaa teessan akka dubbifamutti jechoota namaa galuun qubeedhaas qixa sirriidhaatiin cheekaap godhaa irreedduu beektaa xalayaan nu ga'uu jirtu barreeffamni isiidhaa kan dogoggora qabu waan ta'eef irra utaalaati kan jirru sirritti afaan Oromoo sirritti nuuf barreessaa isiniin jenna. Duwwaa 91357 takka teelegiraama keenyaan nu argattan. Direwoodiin Iskandar Aliyyi Sharmaarkee Adamii fi kaameeraa Heenok wajjin bakka takkaa ta'uudhaan warra torbaanii nuunaa jiru. Kilinika Roobsa meeshaalee tajaajila guutuu yaalaa dhibee keessaa kan ta'e kabajamoo Dr. Khalid Ali ispeeshaalistiidhaa fi gargaaraa piroofeesaraatiin durfamaa narsoota ogeeyyii dandeettiidhaa fi muuxannoo addaa qaban kan dhaabbatu kilinika Roobsa meeshaalee ammayyaa qorannoo kalar doppilaa altiraasaawundii qorannoo ammayyaa iikookaardiyoogiraafii cirracha kalee keessaa osoo hin baqeessin ni baasa laaboraatooriidhaa fi baayooseenshin automatic chemistry analyzer hormone analyzer
kutaalee ciisichaa qulqullina qabu keessatti tajaajila yaalaa isiniif ilaala. Maal kana qofa dawaalee isiniif ajaja. Osoo fagoo hin ta'in faarmaasii roobsan irraa isin yaala. Kaayyoon kee tajaajila qulqullina qabu hawaasaaf kennu. Kilinika roobsa ogeessa dhibee mara teessoon ta'e magaalaa Dirree Dhawaadhaa Kooneel Baankii Awaash Fuulleedha. Kilinika roobsa. Mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaa Saaroo gosa uffattootaa barbaaddanii iddoo irraa argattu. Kofoolee Taayilaand Turkiidhaa fi siikiniilee gosa gosa tiishartiilee garaagaraa saayizii isin feetaniin kan nama hundaaf mijawaati. Kana malees kopheelee barbaaddan isniikaroota deeminsaaf tolan kan hedduu namatti tolan kanneen ajaa'ibaa kaampaanii Adidaas irraa ajajaan fichisiisee gurguruu irratti argama. Saaroo feetan yeroo qorraa feetan yeroo oowwaa uffata barbaaddan gatii rakishaan nu biraa ni argatta. Nu bira dhuftanii waan barbaaddan dhabdanii galuun hin jiru. Hoota nu qunnama. Teessoon ta'e magaalaa Dirree Dhawaadhaa Taayiwaan yeroo seentee gabbuutu harka bitaatiin xiqqoo ol seenneeti argamna. Saaroo mana uffataa mimmiidhagoo ammayyaadha. Nuti biyya jaarra malee biyya hin diinuu isiniin jetti. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen warreen manneenii fi gamoo jaaraa jirtanii fi kan yaada qabdanis dhiyeessa meeshaalee kan jaarmayaaf oolan gatii madaalawaadhaan kan dhiyeessu ta'uu yeroo isiniif ibsinu gammachuudhaan. Sibiilan gamoo ittiin jaaru simintoolee naashinaal mukkeen gosa gosaa kan jaaraminsaa dhimmoota barbaaddanii filadha. Jibsamii mismaaraa fi kanneen biroo nu bira bash bash. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneen dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif tajaajila liqii qopheessinee jirra. Maal kana qofa idduma jirtanitti ajajaan meeshaalee barbaaddan isiniif dhiyeessina. Hottaatii nu qunnamaa isin keessummeessina. Teessoon ta'e Saabbiyaan gamoo Sayidoo DDC Fuulleedhatti argamna. Sumeeyyaa meeshaalee waliigalaa kan jaarmaya manneenii.